Nagaa waaqesniifaa baay'atu hordoftoota armeetu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'eetti nagaa fuudhaa isinillee immoo akka nagaa qabdan abdiif amantiin qaba waaqayyo bira. Guyyaa irraa kana maaliin qabadhe isinii dhufe egaa hin beektu kanaan duratti macaafa qulqulluu gaafii isin gaafadheen ture. Haa ta'u malee gaafii isin gaafadhe malee deebii isiniif hin deebifne jechuudha. Isinirraa turuu kiyyaaf nama uffalchaa. Guyyaa irraa kana immoo waaqayyo na gargaaree deebii isaatii fi akkasumallee immoo luqqisiisaa qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Kanaafuu maal isin jechuu barbaade obboloonni kiyya gaafii ani gaafadhu sana baay'een keessanii koomentii irratti deebii deebiftan jirtu akkasumallee gaariidhaatti fufi jettanii warri barreessitanii jirtu. Kanaafuu guddaa galatoomaa eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Obboloota akkasuma jajjabeessan qabaachuu kiyyaaf dhugaa dubbachuuf baay'ee itti gammadee jechuudha. Akkaan isinitti gammade waaqessi itti gammadu. Kanaafuu isinirraa turuu kiyyaaf na uffalchaa amma kallattumaananii gara gaafii kootti darba jechuudha. Gaafii osoo hin taane gaafiillee deebiillee iddoo tokkotti qabadhee dhufe waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu seera na caqasaa amma kallattumaanan gara gaafii kiyyaatii fi deebii kiyyaatti darbaa jechuudha. Akkana ture tokko kaasee amma jaatitti dhugaaf soba ture deebi'ee immoo jaa kaasee aga 11tti immoo filannoo ture jechuudha. Kanaafuu gaafiin keenya walumaa galattu gaafii 11 ture jechuudha. Kanaafuu amma kallattumaanan gara gaafii kootti isin dabarsaa na waliin turaa isiniin jechuu barbaada. Gaafii tokkoffaan akkana jedha. Akkuma waaqayyo isaa abboomee turetti ilma isaa Isaayiq akkuma waaqayyo isaa abboomee turetti ilma isaa Isaayiq dhalatee guyyaa 5tti Abrahaam dhagna qabee jedha. Deebiin isaa sobadha. Guyyaa 5tti osoo hin taane dhalatee ilma isaa Abrahaam guyyaa 8tti kan dhagna qabe. Kanaafuu seera uumamaa 21 lakkoofsa 4 irraa argattu. Seera uumamaa 21 lakkoofsa 4 irraa argattu. Abrahaam dhalatee ilma isaa guyyaa 5 osoo hin taane guyyaa 8tti kan dhagna qabe jechuudha. Kanaafuu gaafii kiyya lammaffaatti isin dabarsa. Abrahaam maqaa ilma isaa dhalatee kan Saaraan deessee maqaa isaa Isaayiq jedhee moggaaseedha. Deebiin isaa dhugaadha. Seera uumamaa 21 lakkoofsa 3 irraa argattu. Irraan isinii deebi'a. Abrahaam maqaa ilma isaa dhalatee kan Saaraa deessee maqaa isaa Isaayiq jedhee moggaaseedha. Deebiin isaa dhugaadha. Seera uumamaa 21 lakkoofsa 3 irraa argattu. Gaafii sadaffaatti isinii darba. Saaraan waggaa 100 jiraatte jedha. Sobadha. Saaraan kan isheen jiraatte waggaa 100 fi 27 jiraatte. 100 qofa osoo hin taane jechuudha. Isa kanas immoo seera uumamaa 23 lakkoofsa 1 irraa argattu jechuudha. Amma lakkoofsa arfaffaatti isin dabarsa. Arfaffaarra geenye jirra. Afuraffaan immoo akkas jedha. Bishaan badiinsaa sun erga darbee booddee Nohi waggaa 350 jiraatee jedha. Deebiin isaa dhugaadha. Seera uumamaa 9:28 irraa argattu. Gaafii shanaffaatti isin dabarsa. Gaafii shanaffaan immoo akkana jedha. Hojjettuun haadha manaa Abrahaam kan Saaraa eenyu jedhamti isa jedhuu fi Aggahar jedhamti. Dhugaadha deebiin isaa jechuudha. Irra isinii deebi'a. Hojjettuun haadha manaa Abrahaam kan Saaraa Aggahar jedhamti. Deebiin isaa dhugaadha. Seera uumamaa 16 irraa argattu. Gaafii ja'affaarra geenyeerra. Gaafii ja'affaan immoo akkas jedha. Abrahaam jechuun maal jechuudha jedha. Abrahaam jechuun maal jechuudhaadha. Aan abbaa saba baay'ee jechuudha. Baan immoo eebbifamaa jechuudha. Caan immoo kaadhimaa jechuudha. Daan immoo qajeelaa jechuudha. Isa jedhuu fi deebiin isaa aadha. Abrahaam jechuun abbaa saba baay'ee jechuudha. Abrahaam jechuun abbaa saba baay'ee jechuudha. Seera uumamaa 17 lakkoofsa 17 mata duree irratti argattu.
mata duree irratti argattu jechuudha. Gaafii torbaffaarra geenyeerra. Gaafii torbaffaan immoo akkana jedha. Seerri uumamaa boqonnaa meeqa qabaa jedha. Seerri uumamaa boqonnaa meeqa qabaa jedha. Aan 60, baan 40, caan 50, daan immoo 100 jedha. Deebisaa inni sirriin 50 jedha. Seerri uumamaa 50. Seerri uumamaa boqonnaa 50 qaba. Seerri uumamaa boqonnaa 50 qaba. Gaafii saddeettaffaarra geenyeerra. Saddeettaffaan immoo akkas jedha. Elizaabeet ulfooftee ji'a ja'affaatti ergamichi Gabreelii Waaqayyo biraa kutaa biyya maal jedhamutti argamee jedha. Irraan isinii deebi'a. Elizaabeet ulfooftee ji'a ja'affaatti ergamichi Gabreelii Waaqayyo biraa kan ergamee dhufe biyya maal jedhamutti argamee jedha. Kutaa biyya Gibxii ba'aan biyya Israa'elii caan kutaa biyya Galiilaa mandara Naaziriittidha. Daan deebii hin qabu jedha. Deebiin isaa caadha. Kutaa biyya Galiilaa mandara Naaziriit jedhamtutti kan inni argame jechuudha. Gaafii salgaffaarra geenyee jirra. Salgaffaan immoo akkana jedha. Abeel akkasii miti. Abrahaam biyya Kanaan keessa waggaa meeqa jiraateedha? Abrahaam biyya Kanaan keessa waggaa meeqa jiraateedha? Abrahaam biyya Kanaan keessa waggaa meeqa jiraateedha? Aan 15dha, baan 22dha, caan 30dha, daan 10dha. Deebiin isaa daadha. Waggaa 10 jiraatee seera uumamaa 16 sadirraa argattu. Seera uumamaa 16 sadirraa argattu. Gaafii kurnaffaarra gaheen jira. Gaafii kurnaffaan immoo akkana jedha. Macaafni fakkeenyaa boqonnaa meeqa qaba jedha. Macaafni fakkeenyaa boqonnaa meeqa qabaa jedha. Filannoo qaba isinii dubbisa. Aan 50, baan 31, caa 55, daan immoo 40 jedha. Deebiin isaa baadha. Seerri uumamaa boqonnaa 31 qaba. Asirratti obboleettiin tokko gaafii na gaafattee turte koomantii jalatti jechuudha. Garuu ani filannoo sirrumaan isinii dubbisee amma yaadadhe jechuudha. Macaafa filannoo keessatti sirrii miti jettee turte jechuudha. Sagalee kan hin dhaggeeffatte yoo ta'e obboleettii kiyyaa ani sirrumas isinii dubbisee macaafni fakkeenyaa boqonnaa meeqa qaba isa jedhuu fi deebiin isaa baadha. 31 qaba jechuudha. Amma boqonnaa lakkoofsa 11 irra geenyeerra. Yoonaas fuula Waaqayyoo duraa mandara maal jedhamutti baqatee jedha. Yoonaas fuula Waaqayyoo duraa mandara maal jedhamutti baqateedha. Yoonaas namni wallaaltan hin jirtanii isa macaafa qulqulluu keessaa jechuudha. Aan immoo akkas jedha. Aan filannoo qaba isiniif hin dubbisa. Aani mandara naannawee, baan mandara Tarsheeshee, caan mandara Galaan, daan mandara Sugee jedha. Deebisaa inni sirriin baadha. Mandara Tarsheesheetti kan inni fuula Waaqayyoo duraa baqate jechuudha. Fuula Waaqayyoo duraa baqatanii jechutti kan dhokatanii miti. Seenaa isaa sirriitti ni beektu jechuudha. Dubbifachuu dandeessu. Kanaafuu kan ittiin argattanii macaafa Isaayyaas 1 lakkoofsa 3 irraa argattu. Macaafa Isaayyaas 1 lakkoofsa 3 irraa argattu. Gaafiin keenyas kana ture akkasumas immoo deebiin keenyas kana ture. Dogoggorri yoo jiraate gaafiif deebii irratti dhiifama godhaa na uffalchaa kanuma xumureen jira. Amma immoo waan biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura isiniin jechuun jaaladha. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu.